Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii keenya. Guyyaadhaan sanaa qabadhee kan inni isin dhiyaadhee gaafilee moodeelii Exit Exam jedhee mootummaa yeroo ammarraan tana galakkise kana haala kamiin milkoofna kan jedhu irratti gaafilee garaagaraa yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa walitti qoree deebisaa isaa riifarensiilee garaagaraa dubbisuudhaan qabannee kan isin dhiyaannu ta'a. Guyyaa guyyaadhaan egaa chaanaloonni keenya gaafilee moodeelii egzaamii garaagaraa kanneen yuunivarsiitii adda addaa keessatti barsiisotaan qopheeffaman isinii dhiyeessuudhaan deebisaa isaa riifarensiilee garaagaraa dubbisnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hanga turtii qophii keenyaatti nu waliin turaa. Warroonni yuutuuba chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa. Hiriyoota keessanis gara chaanaala keenyaatti afeeruudhaan akka waliin irraa milkoofnuun isiniin jedha. Egaa ni eegallaa. Gaafiin kun yuunivarsiitii Dirreedawaa irraa kan ergame yogguu ta'u, gaafii jalqabaa Principle of Marketing dha. Koorsii kanaan kan eegallu ta'a. Tiimii tokkoffaa keessatti kan ramadamudha. Pirinsipoloota jalqaba jee mootummaan lafa kaa'e keessaa Principle of Marketing dha. Maal jedha gaafiin tokkoffaa? One of the key tasks of marketer is dash and to create consumer perception that the product is worthy purchasing jedha jechuudha. A. To make product easily visible and available. B. To promote sales of product. C. To differentiate the product from those of competitor. Kanaaf deebisaan isaa maal ta'a? C kan jedhu ta'a jechuudha. C. To differentiate the product from those of competitor. Maaliif? One of the key tasks of marketer is to differentiate the product from those of competitor kan jedhudha jechuudha. Deebisaan isaa boqonnaa sadaffaa keessaa kan dhufedha gaafiin kun Principle of Marketing jechuudha. The second question says that in terms of consumer behavior, culture, social class, and reference group influences have been related to purchase and dash ilan. Majammariyaamina gaafiin tokkoffaa irratti economic situation, B. situational influence, C. consumption decision, D. psychological influence. Influenceota consumer behavior irratti influencing hedduu jiran keessaa related to purchase and consumption decision kan jedhu ta'a jechuudha. Deebisaan isaa C ta'a jechuudha. Boqonnaa sadaffaa keessa deebitanii check godhuu dandeessanii. Inni sadaffaa dash develop on the base of wealthy skills and power. ሶስተኛ ጥያቄ ምን ይላል? Dash develop on the base of wealthy skills and power. A. Economical class. B. Purchasing community. C. Competitor. D. Social class. Kanaaf deebisaan isaa maal ta'a jechuudha? Deebisaan isaa maal ta'a? Social class kan jedhu ta'a jechuudha. D. Social class dha jechuudha. Gaafiin afuraffaadha. A person's dash consists of all the groups that have direct face-to-face or indirect influence on his or her attitude or behavior. That's also gaafiin kun ammas deebisee boqonnuma sadaffaa keessaa kan bahedha. A person's dash consists of all the groups that have a direct or face-to-face or indirect influence on his or her attitude or behavior. What is the answer? A. Subculture. B. Family. C. Social class. And D. Reference group. Therefore, the correct answer becomes minimal D. Yonal Maran. Deebisaan sirriidha. Social class kan jedhudha jechuudha. Social class kan jedhudha jechuudha. Okay. A person is gaafii dhiifama. Gaafii sadaffaatti kan nuti deebisne asirratti a person is dash consists of all the groups that have a direct face-to-face, indirect influence on his or attitude or behavior is what? The reference group. Reference group. Check it on chapter 3 also.
principle of marketing. Okay, the fifth question. Social class differ in media preference with upper class consumer often preferring dash and lower class consumer often preferring television. Television. ይሄ የአምስተኛ ጥያቄ እንደዛ ላይ ይሄ ምርጫው ምን ይላል? A movie, B radio, C video or computer program, D magazines and books. Social class differ in media preference. If social media differ in media preference, upper class consumer often preferring upper class consumer in a mal maradachuk ava. You lower class consumer in preferring television. Lower class consumer in television kam filatuyote upper class consumer in mal filachuk ava. Hanjoj. Khanab magazine and the books. Magazine and the book. D is the correct answer. You know, okay. The sixth question. When a firm buys a product or service for the first time, it is facing a dash. When a firm buys product or service for the first time, የመጀመሪያው ጊዜ ኮንሱመሩ ፕሮዳክቱ የሚያመርት ከሆነ he is facing ምን ያጋጥማል ነው እሱ? A habitual rebuy situation, B straight rebuy situation, C modified rebuy situation, D new task situation. What's the answer? The answer is D new task situation. New task situation is the correct answer. Okay. ሰባተኛ ምን ይላል? The suppliers are most likely to get nervous and feel pressure to put their best foot forward in which of the following type of buying situation? Suppliers are most likely to get nervous and feel pressure to put their best foot forward in which of the following type of buying situation? A modified rebuy, B new task buying, C straight rebuy, D indirect rebuy. The correct answer minola. When the customer yeroma milli soda hakabatu tate the correct answer is D modified rebuy yonal ማለት ነው. Okay. The seventh is in the eighth question. The business marketer normally deals with dash than the consumer marketer does. A far greater but smaller buyer, B far greater and larger buyer, okay, C far fewer but far larger buyer, D far fewer and smaller buyer. If a business marketer normally deals with that, then the consumer marketer does A far greater but smaller buyer, B far greater and larger buyer, C far fewer but far larger buyer, D far fewer and smaller buyer. The correct answer is C far fewer but far larger buyer. Kan jedhudha jechuudha. Egaa hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii keenya yeroo keenya osoo ofirraa finnee gaafiilee hafan asumarraa kan itti xumuramu ta'a yeroo dhufu hanga walitti deebinutti